Galatooma. Asham alamanni isaa namni xinnaa guddaa jaarsaaf jaarti. Kun Riittaa Shoodha. Televezyiina Faanaatiin. Keessumaa Riittaa Shoo har'aa dargaggoota 400 ol ta'an ogummaa shubbisaa fi dhimmoota Oromummaa kana wajjin wal qabatee jiran sirriitti leenjisuudhaan abbaa ogummaa nama taasisedha. Keeroogiraafara Alamaayyoo Dhaabiti. Alamaayyoo Dhaabii waliin aartiin Oromoo gama shubbisaatiin jiru maal fakkaata? Muuxannoo isaa nuuf qooda turtii bareedaa waliin ni taasifna. Gama ogummaa daayirektingiitiin Faayisaa Addunyaa kaameraaf sagaleen Moonaa Riittaa qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaa ispoonsarri uffata kiyyaa magaalaa Adaamaa gamoo Ooliyaar jalatti kan argamu Abbukkii Pirootokool guddaan galateeffadhaan. Ceesiftuu booda Alamaayyoo Dhaabii waliin Riittaa Shoo keessatti sin eegaa. Turtii bareedaan waliin taasisa. Riittaa Shoo. Miilli koo deemsa osoo hin eegalin osoo fiiguu hin danda'es ana waliin turan. Daandiin harkaa bannaan kallattiin agarsiisanii jiru. Yeroo uffata gara lafa naanna'u turan. Harka jala naaf hir'isanii na jabeessanii jiru. Yeroo dhibbeen akka isaaniitti nan darbe. Anis isaan fakkisa. Injifannoo yeroo deebi'es gammachuun na simatan. Kun isaan qofa osoo hin taane warri isaan waliin jiraatan hunduu eebba argatanidha. Kabaja na dhaabsisaniin anis harka isaan fuudhe. Har'as milkaa'ina sadarkaa mul'atu argadheef sagaleen ilfannaa isaanii onnachiisu fagoorra natti dhaga'ama. Har'as tajaajila baankii kiyyaaf daandii irra deemu hundatti na waliin jiru. Ani bu'aa isaaniiti. Baankii Siinqee tokkummaan gara milkaa'inaatti. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Riittaa Shoo televezyiina Faanaatiin daawwachaa jirtan. Keessummaan kiyya dargaggoota 400 ol ta'an yeroo garaagaraa yookaan marsaalee garaagaraatiin leenjisee eebbisiisuudhaan abbaa ogummaa kan taasise keeroogiraafara Alamaayyoo Dhaabiiti. Ispoonsarri sagantaa kanaa dameelee isaa 400 ol ta'an teekinooloojii baankii addunyaan irra geesseen walitti hidhuudhaan tajaajila baankii guutuu kan biyya keessaa fi idila addunyaa kennuudhaan gaachana lammii keenyaa kan ta'e baankii Siinqee guddaa galateeffannaani. Aartii Oromoo cinaa waan dhaabattaniif galatoomaa isiniin jenna. Aleeks baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eegdu. Egaa Aleeks akka ati dhuftu piroodiisara kiyya waliin mari'annee gaaffilee muraasa ta'an qabiyyee garaagaraa qaban dhiyeessinee jirra. Isuma kaasaa bakka ibsanuu barbaachisuutitti ibsanuu kennaa turtii bareedaa waliin ni taasifna. Gaaffiin inni jalqabaa siif keenye keeroogiraafar Alamaayyoo Dhaabiin gara ogummaa shubbisaatitti kan seene yookaan shubbisa kan jalqabe amata isaa 7tti dhugaa baasoba. Soba. Tarii ragaa daawwattoota keenyaaf agarsiifne namni keessaan waan ergee jira waan ta'eef viidiyoo wayii haa daawwannuti kan soba jette kanarratti ragaa ni baana jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Mee kanuma wajjin wal qabsiisiti shubbisa yoom jalqabde ka jedhu kanaan haa jalqabnu. Ogummaa shubbisa kanaan eegale bara 2000dha. Baandii sabbataa yoo gaafa dhaabbatu. Waaw. Sabbatatti. Gara baandii sabbataatti gaafa seentu leenjiin qabdaa yoo? Lakki leenjiin qabu. Achumatti qoratamte. Baadiyyaatti dhaladhee waan guddadhee fi ilaalaa aadicha akkaataa kan sirban akkaataa shubbisan ilaalaa maal jechaa iddoo cidhaatti. Bareechaa fa'aa Abbabaa fa'aa. Yeroo ati shubbisa jalqabdu manneen leenjii akka ammaa kanaatitti hin jiranii carraan isaallee badaa hin jiru. Ogummichis xiyyeeffannaan inni qabu badaa miti. Amma garuu Aleeks bifa haaloo bahuu fakkaatuun marsaa garaagaraatiin dargaggoota 400 ol ta'an leenjii shubbisaa fi aadaa safuu afaan duudhaa kana wajjin wal qabate leenjii gahaa kennaa eebbisiisaa jirta. Kanaanis galatoomi siin jaa. Mee sababiin akkasitti xiqqeeffatteetti hojjette maanni?
Ani aartii keessatti irra caalaa isaa daa'ima irratti hojjechuu waan hin fedhuufi. Daa'imni sun aartii akka guddisan maal akka guddisan osoo hin taane aadicha sana osoo gadi dhiisin fudhatanii akka deeman waan yaaduuf in argita booddee viidiyoo kan ittiin leenjisellee eebbisee daa'imman xixiqqoo waggaa 10, 11, 12 akkas jiru. Daa'imti kun gaafa aadaan dur jiru kana fakkaata jetteen isumsaan fuudhanii qoratanii guddisaa deemu. Ati garuu carraa sana hin arganne gaafa hin arganne akkasi. Waaw sababa saniin? Sababa saniin ijoollee akkasitti haala sanaan barsiisaa jiran. Gaafiin lammaffaa leenjistoota shubbisaa yookaan kiroogiraafaroota aartii Oromoo guddisaa jiranii fi beekamtii guddaa qaban keessaa miseensa kaafoo ka turee fi boodarra gara shubbisaatitti darbees leenjisaa shubbisaa cimaa kan ta'e A. Gazzaayin Caalaa, B. Abbabaa Tolosaa, C. Bareechaa Baqqalaa, D. Alamaayyoo Dhaabii. Siyaasa kana gama shubbisaa kanaan dhaaba siyaasa tokkotti nama kuufu waan hin taane waan godhamuufu nuti yeroo kamiyyuu gaafa shubbisnu qaama siyaasaa kamirraa bilisa jenneeti kan hojjechaa jirru. Ogummaadhuma keessan qofa gurgurtan malee? Akkasi. Fakkeenyaaf amma riitiin sun shawaadha moo Jimmaa, Wallagga moo Arsiidha. Riitiin sanarra dhaabbadheen uffata naannoo sana fakkaatu uffadheen aadaa kee shubbisee deema anaaf. Malee siyaasicha waan ibsu waan takka sin galchuse. Nan galchu. Alex osoo shubbisaa yookaan leenjisaa shubbisaa yookaan kiroogiraafara osoo ta'uu baate maal taayyu? Osoo shubbisaa ta'uu baadhee hawwiin koo inni jalqaba abbaa seeraa. Waaw! Hawwii koo ture. Fiigaalleen ture dur. Garuu fiigus aartiis haa hojjedhu. Abbaa seeraa ta'ee uummata kana tajaajiluu barbaadan ture. Yaa ta'uuti aartiin waan namootiif waan barreeffame garuu kana ta'ee jira. Kana ta'eera. Bravo! Artistoota Oromoo yookaan weellistoota Oromoo caalaa kiroogiraafaroota biratti waliin hojjechuu fi tokkummaan ni jiraadha. Dhugaa baasuuf. Dhugaa jira. Jechuun yeroo tokko amma fakkeenyaaf kiroogiraafii yoo ilaalte yeroo tokko kiroogiraafii waliin kollaabireet gootanii gaafa hojjetan. Dhaabii, Bareechaa Baqqalaa, Sirneessaa, Biraanuu, iddoo tokko immoo Alamaa fi Sirneessaa, iddoo tokko immoo Alamaa fi Bareechaa. Fakkeenyaaf galma dhugaa nuuf ragaa ta'a. Kiroogiraafaroonni an jirus nama afurii namni arfannoo maqaan hin achirra kiroogiraafara jedhee jechuudha. Galma dhugaa ragaan itti qadafa. Amma irra caalaayyuu amma tokkummaa hin daraareera. Duraan akka siyaasa keessattis akka namni waliin galle waan baay'ee waan godhamaa tureefu. Keessa darbee maali ati Wallaggaa, ati Jimmaa, ati Arsiidha baratti jedhamaa turetti istiilarraallee. Kanaaf isa keessaa nuti akka shubbisaatti akka kiroogiraafara tokkotti akka leenjisaa tokkotti isa keessaa baanee waan tokkomuu waan uloomu hojjechaa irraa waan ta'eef daran immoo waan addaatiin hin argite yeroo dhiyaate. Baay'ee bareeda. Shubbisaa fi ispoortiin hariiroo guddaa akka qaban ni beekama. Keessumattuu je'ee A. Kubbaa miilaa, B. Kubbaa saaphanaa, C. Atileetiksii, D. Ispoortii jiimii yookaan jiimii ispoortii waliin ja'a. Caalmatti jiimii waliin. Fakkeenyaaf shubbisaa tokko jalquma shubbisaa ta'uudhaaf qaama dhaabbiin kee bareedaa ta'uu danda'u qaba. Haalli itti tarkaanfattullee waan hunduu kanaaf tarii jiimiin immoo kana waan sirreessuuf qaama kanaan waliin wal simatee yaada. Biyyooti alaa keessatti gaafuma waa'ee jiimii sochii isaa ilaaltu akka waliigalaatti shubbisama fakkaata. Sochiinsaa kiroogiraafiin qaba. Kiroogiraafii yoo jedhamu qaba waan ta'eef amma kubbaa hojii ol fakkaata soban alaa ta'a. Miilli cabnaan maadhana shubbisa. Alex shubbisa gaafa leenjisu leenjii shubbisaa qofa osoo hin ta'in dhimmoota Oromummaa fi Oromoo kana wajjin wal qabatee jiranillee sirriitti ni barsiisaadha. Keessumattuu Oromoo irraa dhalatanii Finfinnee fi magaalota gurguddoo keessatti guddatan afaan warreen hin dandeenye afaan duudhaa safuu Oromoo kanallee sirriitti barsiisuun kee adda akkasi taasisuun odeeffadhe jechuudha. Wantoonni bu'uura ta'an mana leenjii kee keessatti maal fa'ime? Alamaayyuun shubbisa qofa miti kan barsiisu seenaallee barsiisa.
Eenyummaa ofillee barsiisa. Eenyummaa isaaniillee namoonni tokko tokko amma Finfinneetti dhalatanii guddatanii afaan Oromiffaa kan hin beekne jira. Dhiyeessi Finfinnee naannoma nuyi jirruttuyyuu kan hin beekne jira. Isaanillee akka baran gochuu danda'u tokko faara xiyyeeffannoon. Lammata namni hanga abbaa torbaa hin beeku. Hanga abbaa torbaa yoo beekte aadaa kee durii qorachuun siif salphata. Haalli shubbisa dur ture, haalli uffannaa dur ture baruun siif salphata. Yoo hin beekne garuu jalqaba balbalarra osoo hin seeniin maqaa abbaa torbaa natti himuu yoo himuu baatan deebi'anii maatii gaafatanii baadiyyaas haa ta'u bakka jiran maatiin gaafatanii natti deebi'u. Ta'uu baannaan hin seenan jalqaba kun ulaagaa koodha. Lammata gaafa dhufan eessaa dhufte Oromiyaa. Ati eenyu Oromoo. Maqaan kee tokkoof hanga abbaa torbaa. Kanaan ol beenna maal leenjii keessatti. Kaayyoon kee maaliin gama ogummaa kanaan? Kaayyoon koo maal akka ta'e beektaa? Yeroo baay'een dubbadha namoota natti dhiyaatan illee naniif. Kaayyoon koo aartistoonni Oromoo baay'achuu inni guddaan. Gama shubbisaatiin? Gama shubbisaatiin. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee kilibbii Hindiin jaalladha laalu. Kanumti keenya kun 4-5 qofa hanga ta'u. Maaf akkasitti baay'atanii hojjechuun dadhabame. Hanqina shubbisaati laata jedhee yaadaan ture. Amma shubbifni gaafa ta'u immoo wallisaa biratti shubbifni hin jiru. Osoo na danda'amee iddoo gaarii argate wallistoota yoo dulleessanii tolaan. Shubbisaa hojjechuu danda'u qaba. Aartistoonni keenya dhugaadha. Achuma dhaabbataniiti kan wallisanii. Animeeshinii fakkaata. Wanni guddaan hanga hin danda'uun kilipii uummata kiyyaa jijjiiree bareedee akka mul'atuuf uummata bal'aa qabna. Geettii bareedduu tana qabna. Inni kilipii nama tokko gaafa laalte dhiiraa afur dubaraa afur akka 5. Artistoonni keenya addunyaan maalirra jirti? Aleeks amma biyya Hindii naa kaafteetta shubbistoonni ani jiraattonni biyya Hindii hundumtuu shubbistoota natti fakkaatu. Waan shubbisan fakkaatu. Nu biratti baay'ina keenya Oromiyaan bal'aadha akkuma jennu uummatas akkasumatti hin qabna. Dargaggoota ogummaa kan hojii garaagaraa barbaadaa daandii irratti jiran amma hojii fooyya'aa argamuttis ta'e akka ogummaatitti ogummaa kana keessatti akka seenan barattoota lakkoofsaan baay'ee akka eebbisiistu nan beekaa. Kiliippii ati kiroogiraafara qabattee hojjettullee shubbistoonni akka ajaa'ibaa baay'atu. Kanuma wajjin wal qabatee bareedina kiliippii sirbaa tokkoo fi murteessaan kamiin ja'a? A. Uffannaa shubbistootaa. B. Baay'ina shubbistootaa. C. Kiroogiraafii isaa. D. Goomsa shubbistootaa. E. Hunduu murteessaadha. Kun gaaffii maal qabaa hunda. Kilipii tokko kan bareechu baay'inni shubbistootaa ni bareechu. Baay'ataniif immoo waan qabu. Keeroon isaa yoo sirrate. Girrisuunis hin ta'u. Girrisuunis hin ta'u. Keeroon isaa yoo sirrate haalli uffannaa yoo dhufe kilipii tokko murteessan isaa kan hundasaa. Akka daran bareedee mul'atuuf. Gaaffiin itti aanee jiru. Shubbisaan tokko gara waltajjii shoo gochuu kan waa dhiyeessuudhaaf gaafa qophaa'u kan gara waltajjiitti kan bohoote gonkumaa wanti inni fayyadamuu hin qabne maal inni jedha. A. Shaametaa dhugee dhufuu. B. Shumboo baaqelaa nyaatee dhufuu. C. Nyaata fuulii jedhamu kana nyaatee dhufuu. D. Foon gaalaa yookaan aannan gaalaa osoo fayyadamuu baate. E. Hundaa osoo fayyadamuu baate ni gorfamaa. Hunda. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa mee ogummaa Aleeks kana wajjin wal qabatee artistoonni beekamoo yaadni isaan kennan maal fakkaata akka jedhu kana daawwannee walitti adeeminu. Siibee turee, fuudhee matoon, siillee turee. Gororsa maal fura sosobbansa'e haqiqatoo haqi keenya baasa. Lamuu sobii nafa gidjee ol sossoboo murtee dubbii fidii. Senzamaleni, bete walaleni, kesenzalale. Shubbisa barachuu jechuun dursa eenyummaa kee baratta. Lammataa aadaa isa oriijinaalaa ta'e baratta. Namni kamiyyuu shubbisa barachuu
dhufee baratee tuffachuu baate waan hin jiru sanan dhaamsa qaba. Sirba Jimmaa tokko yookaan sirba Shawaa miidiyaa cuftee gaafa achi keessaa ragadan gaafa ilaaltu osoo muuziqaan dhaga'een kun sirba Shawaa jette. Because rukuttaan isaa adda adda waan ta'eef. Nama dhaloota dhaalchisuuf kaayyoo qabu nama amala gaarii qabuudha Alamaayooni. Shubbisni nu fayyada. Ani weellisummaadhaan yoon afaaniin weellisee amma akkan weelliseetti riitimni kun maal akka ta'e afaaniin qofaa miti kan ibsuu danda'u. Shubbisni jiraachuu malee shawaa maal akka shawaa akka ta'e beekamuu hin danda'u. Uffannaan isaan uffatanii ittiin shubbisanii shawaa akka ta'e ni barsiisu. Aadaa keenyas maal akka ta'e mormaan akkamitti hojjetama. Shaggooyyeen hojjetame akkamitti shaggooyyee maal akka fakkaatu afaaniin qofaa otoo hin ta'e shubbisummaan agarsiisuu danda'u. Shubbisni nu fayyada. Abboofi ayyaa dagaagsuuf kenne kunoo yaa biyya meeshaa waraanaa jabee hin beekne bobbaane kunoo aartii hidhanne. Seera kalee uumamaan uumame hayyoota waayotaan tottoolee tuumame guyyaa keessa ga'ee damni dabaan dabee akkan kaale cabsuuf yaalee nurkaa qabee sana wajjuu harkaa wal qabannee nutis kaane kunoo gamtaan tokko taane akkuma warra kaleeyaatti nu fuutunne maalummaa eenyummaa falmachuuf bobbaane. Tagalisa kota farra fuune pani jirafira nus darbuuf kennine sabaan falmo ati ofutube nimilaan saba aarsaa ta'ee darbe hinjiru maal jirra jechuudhaan ol ka'ee jirra naannu ga'ee numayeessa jirtuun kan nuyi raafatee yaadaa fi yaaddosaa isaa nutti kennee kutee nuuf kenninee darbuun hirkuu jaalleewwanii waan nu barbaachisu gargaarsi keessanii nuuf kenninee darbuun hirkuu jaalleewwanii waan nu barbaachisu gargaarsi keessanii. Abboofi ayyaa dagaagsuuf kenne kunoo yaa biyya meeshaa waraanaa jabee hin beekne bobbaane kunoo aartii hidhanne. Seera kalee uumamaan uumame hayyoota waayotaan tottoolee tuumame guyyaa keessa ga'ee damni dabaan dabee akkan kaale cabsuuf yaalee nurkaa qabee sana wajjuu harkaa wal qabannee nutis kaane kunoo gamtaan tokko taane akkuma warra kaleeyaatti nu fuutunne maalummaa eenyummaa falmachuuf bobbaane.
keessaa gootota irraa fuunee waan jiraaf jira nus darbuuf kennine sabaan falmuu atiin of utubee niyaan sabaa aarsaa ta'ee darbee injiru maal jirra jechuudhaan ol ka'ee jiraadhaan nu ga'ee numa eessa jirtu kan nu iyyaafate yaada fi yaaddosaa isaa nutti kennee kutee nus kenninee darbuu jaalleewwanii waan nu barbaachisu gargaarsi keessanii nus kenninee darbuu jaalleewwanii waan nu barbaachisu gargaarsi keessanii nu utubaa firaa mee waan dandeessanii nu utubaa firaa mee waan dandeessanii. Hayyee kanas daawwachaa jirtan Riittaa Shoo televezyiina Faanaatiin keessummaan kiyya keeroogiraafara jabaa Alamaayyoo Dhaabiti. Ispoonsarri sagantaa kanaa dameelee isaa 400 ol ta'an teekinooloojii baankii addunyaan irra geesseen walitti hidhuudhaan tajaajila baankii guutuu kennuun gaachana uummata keenyaa kan ta'e baankii Siinqee guddaa galateeffannaani. Aleeks kan biraa keeroogiraafiin ati kiliippiiwwan garaagaraa irratti hojjettu addatti kan ani ilaale continuous action on beat or rhythmical warreen jedhamanidha. Rukuttaa sirbicha irratti hundaa'uudhaan waan ergaa dabarsuudha. Tarii wanta akka yaadaatti kaasuu barbaadu baadiyyaa keessatti sirnoota garaagaraa irratti uummanni keenya shubbisa ajaa'ibaa kana waan kan hin mul'anne nan argaanii ogummaadhuma gaazexeessummaa kanaan gaafan dirree ba'u jechuudha. Isa gara saayinsiitti fiddanii riitimii irratti gashitanii moodifaayi gootanii dhiyeessuu irratti hanqinni xiqqoo ishii ni jira waan ta'eef isa irratti jabaadhaa siin jechuun barbaada. Tarii barattoota hedduu marsaa garaagaraatiin akka eebbisiiste nan beeka. Eebbifamanii ijoolleen carraa hojii argatan hagamii? Barattoonni kiyya hedduudha. Baandota Oromiyaa keessa jiran keessas ijoollee ani dhabe hin jiru. Yoo xiqqaatu namni 2 nama 3 namni 4. Hin dhabaman sirriidha. Baay'ee bareeda. Kanaanis galatoo isiin jira. Wajjin wal qabatee mudannoo tokko sitti himaa. Shubbistoota televezyiinii keessatti teenyee ilaalle beektaa? Waaw! Mucaan kun baree mucaa Abbabaati. Waaw! Mucaan kun baree mucaa Alamaayyooti. Waaw! Mucaan kun mucaa bareechaati. Kana hin dhagaa. Guyyaa tokko Tulluudhaa, Biraanuudhaa, Gazzaanyii, Zeenaadhaa, ijoollee 5 fi bareechaanis faana jira. Waaw! Ijoolleen kun hundi bargarni kan isaatidhe. Haa! Namichi dulloo muree maali ijoollee kana hunda? Barattoota 400 ol aartii Oromoodhaaf gumaachiteetta. Gara fuulduraatitti maal yaadaa jirta? Finfinnee gidduutti mana leenjii tokko dhaabbimaan waggaan akkama yuunivarsiitiin barattoota oomishuutti waggaan oomishuu eegala. Keessumatti dhalattoota Oromoo Finfinnee keessatti jiran aadaa, duudhaa, seenaa afaan Oromoo fi Oromummaa kana wajjin wal qabatee rakkoo jiru furuudhaaf carraa gaarii dha yaada. Qaamni hooggansaas na deeggarus haa ta'u, nama dhuunfaas haa ta'u, kanan barbaadumaa miti galma qofaan barbaada. Kanan booda deeggarsa uummanni keenya deeggara waan ta'eef cinqii isaan qabu. Isarraan kanaaf aadicha kana Finfinnee keessatti akkuma gad dhaabeen yoo Rabbi jedhe ayyaantummaa shoo eegaluutiin jechaadha isaanis akkuma ta'e. Waaw! Tookshoon afaan Oromoo kun miidiyaalee garaagaraa keessatti baay'achuun isaa aadaa, duudhaa fi safuu Oromoon qabu kana addunyaadhaaf agarsiisuudhaaf carraa gaarii waan ta'eef uummanni dandeettii gama danda'u hundaan cinaa dhaabachuu qaba jedheen yaada. Ergaan dhumaa aartii shubbisaa kun deeggaramuu qaba. Jajjabeeffamullee qaba. Keessattuu aadaa fi turizimii Oromiyaa baandota ijaaruun bareeda. Keessattuu anis isa keessan argame waan ta'eef aartiin siigalee qaroodha. Aartii keessatti of agarta. Maalummaa kee eenyummaa kee. Kanaaf dhaabanii baduu osoo hin ta'in ilaaluu, deddeebi'anii ilaaluu, rakkoo naannoo sana jiru furuu danda'u jechuun barbaada. Inni biraa uummata kee wanti ani dhaamu ani qaama siyaasaa kamirraa bilisa uummattu nama makkina. Ani Oromoodha. Keeroogiraafara Leenjisaa Alamaayyoo Dhaabii.
Turtii Riittaa Shoorratti taasifneef guddaa galatoomii siin jaa yeroo gabaabaa immoo tookshow mataa keetiin dhufaa jirtu waan ta'eef deebinee bakka barbaachisaa ta'etti tol argina. Hayyee. Gaafa tookshow jalqabdu mana biraan hafe. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin kiroogiraafara Alamaayyoo Dhaabii waliin Riittaa Shoorratti taasise kana fakkaata. Sponsora keenya dameelee isaa 400 ol ta'an teekinooloojii baankii addunyaan irra geesseen walitti hidhuudhaan tajaajila baankii guutuu kan biyya keessaa fi idila addunyaa kennaa kan jiru baankii Siinqee guddaa galateeffannaani. Aartii Oromoo cinaa waan dhaabattaniif galatoomaa isiniin jenna. Qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaati. Gama ogummaa daayirektingiitiin Faayisaa Addunyaa kaameraaf sagalee Nimoonaa Riittaa sponsarri uffata kiyyaa Abbukkii Pirootokool guddaan galateeffadhaani. Torban keessummaa kabiraa taphoota babbareedoo kanneen birootiin hagga walitti deebinutti horanaa bulaa. Miilli koo deemsa osoo hin eegalin osoo fiiguu hin danda'is ana waliin turan. Daandiin harkaa bannaan kallattiin agarsiisanii jiru. Yeroo uffadhe gara lafa naanna'u turan. Harka jala naaf hir'isanii na jabeessanii jiru. Yeroo dhibbeen akka isaaniitti nan darbe. Anis isaan saalfachiisa. Injifannoo yeroo deebi'es gammachuun na simatan. Kunis ani qofa osoo hin taane warri isaa waliin jiraatan hunduu eebba argatanidha. Kabaja na dhaabsisanii anis harka isaan fuudha. Har'as milkaa'ina sadarkaa mul'atu argadheef sagaleen ililfannaa isaanii onnachiisu fagoorra natti dhaga'ama. Har'as tajaajila baankii kiyyaaf daandii irra deemu hundatti na waliin jiru. Ani bu'aa isaaniiti. Baankii Siinqee tokkummaan gara milkaa'inaatti.